دخلت الدنيا علي لتفسد آخرتي. الله الله دنياتو من نسيني آخراتي أنا رت تريسو في. يا سعيد دبي أما تدبت كان إنو تدنده جدي عمر وجو تنا ملين كابو جي الرغويا تكا ميجا غافا ميجي كلا منا كيسا أولا أكا إتومتا تبهن كابو سيغا دقيفني نبي محمد بكا كيبوسنا كمر جيتا يدانين أني غويا في هلكن بكا لمتي قودي يدي غويا قودا نما قودي هلكن قودا ربي قودي يدي قودا نما قوتي قودا ربي نردسو أنا سجود أنا ركوع أنا قرأ مني نتلوفا كربي ديسي نما جلا كناف دبتو دفيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرنا متوكو ولسنبرسيسا كدور بيكو في هذا الشيء كم بين في برنوتة سعيد بن عامر الجمهي نمجدهم صحابتي نبي كناتي عليه الصلاة والسلام. سعيد بن عامر الجمهي كني سيناك ستي رجل اشترى الآخرة بالدنيا وآثار الله ورسوله على سواهما. قربا دنيا قرقري آخرة بتتي ربي في نبي فلتي وان جرى مليجر هند ديسي براغل جدا. سعيد بن عامر الجمهين ilma mushrikaa ture ganamaan islaamummaa kanan dhandhamne garuu xiinxallaa tokkoon islaamawe aqlii fixraa qaba nama waa xiinxalee hubatuu danda'u ture. Khubayb ibn Adii sahaabticha jedhamu gurguddaan kaafiraa warri akka Abii Sufyaan fa'a Khubaybii kana booji'anii qabanii ajjeesuudhaaf Makka keessaa ittiin bahan. Sa'iid bin Caamir al-Jumahiin kun dhaabbatee ilaala yeroo san yeroo ummanni Khubaybiin qabee itti hiyyaa akka hattuutitti deemaniin dhaabatee ilaala. Khubayb ibn Adii kana bakka itti ajjeesan geessanii gadi si dhiifna yoo Nabi Muhammad bakka kee buusne akkam argita jedhaniin si gadi dhiifnee Nabi Muhammadiin bakka kee buusne akkam argita jedhaniin Khubayb ibn Adii akkana gootan kana akkana salphistan kana akkanatti taphattan kana Nabi Muhammad itti taphatuu miti qoreenuu isa waraanuu eeyyama isiniin godhu jedhe akka malee tumanii zulmii hedduu itti dalagan ajjeesuuf jennaan mee dhaabaa raka'aa lama salaataa eeyyama naa godhaa jedhe. Raka'aa lama salaatee yoo feetan na ajjeestanii eeyyama naa godhaa jedhe. Namni yeroo jalqabaatiif gaafa du'u raka'aa lama salaatee duniyarraa deeme Khubayb ibn Adii. Sa'iid bin Caamir al-Jumahiin kun dhaabbateetu malaala namni kun islaamummaa irratti sabatuun diin isaa waa hunda caalchisuun Nabi Muhammad lubbuu isaa caalchisee jaalachuun kun barnoota guddaa isaa kenne. Amantiin tun amantii dhugaa ta'uu nooltu jedhee Nabi Muhammad itti dhaqee islaamummaa ofii mul'ifate. Bismillah. Eega nabitti dhufee islaamummaa mul'ifate duula Khaybarii nabi wajji duule duula hedduu achi duuban argamellee hedduu keessatti hirmaate. رسول ربي عليه الصلاة والسلام وصو إسر جالة دنيا الراديمي قدان قد أبي بكر تأي قد أبي بكر اللي سيفي لكفا ما تأي أبتي جدن نما لولي توكو أرقم لولا هندا كيست إرماتو مجاهدة قد تأي أرقم قد أبي بكر اللي أبي بكر وصو الرجالة دنيا الراديمي قد عمر كيسا عمر بن الخطاب التلوفي يا عمر واسيدا ما جدين نما رسول جالتو نما أبي بكر جالتو دام سيساكم فرطما قبا نادام ميجدين عمر واني أني سيدام وان إجولي تنجالت إجولي إسلاما تنجالت وان هاد أباك تنجالت من قدو إسلاما تنجالت إسلاما إجتوكو الله لجدين آميف. يا سعيد دبي أما تدبت كان إينو تدنده جدي عمر رجل مثلك مما والله أمر أمة محمد نما ربي بقى كسي اتفئه إيراك كيتي تدندا جدي. يا سعيد بيا بصرة تتسشوما لبو تيتي الناقرقاري أميرة سيقود أجدين عمر. لا يا عمر لك كسين قوليني دبيتنا نركزين جدي سعيد
Umar in aare akka malee ana ba'aa akkasiin irra keettanii ufiirraa baqattanii dirqama sitti godhe deemi biyya san bulchi jedhee. Tole jedhee biyya sanitti imaluuf deeme. Biyyi biyya fitnaa biyya mokkora qabdu. Umar ibn al-Khattaab damoosa sii kafalaa jennaan lakkiidhe. Hayni durani Beeytal Maal irraa argadhu naa gaha mindaan barbaadu jedhee biyya sanitti qajeele. Biyya san osoo inni bulchuu maanguddoon biyya sanii Umar ibn al-Khattaabitti dhufan. Umar ibn al-Khattaab maanguddoota biyya Basraa biyya Dimishqaa kana rakkataa biyya keessaniin gargaaraa maqaa naa barreessaa jedhe. Tole jettee maanguddoonni maqaa warra rakkatee barreessanii warra san keessatti Sa'iid bin Caamir al-Jumahi barreessan. Amiira jaraati. Umar xaalayaa kana laalee Sa'iidiin isin as keessatti naa barreessitan eenyu jedheen. Amiira keenna jedhanii. Inni rakkataadha? Inni illee rakkataadha jedhanii. Umar ibn al-Khattaab akka malee boohe. Wakaana sarii'a dami Umar. Umar dafee mimmaan dhangalaasa jedhan. Amiira biyyaa ka ufii rakkoo keessa jiru. Dubbiin tun itti dhagahamtee Umar akka malee boohee diinaara 1,000 hidhee Umar assalaamu alayka siin jedha. Diinaara kanaan uf gargaari. Waan rakkoo sitti ta'ee ofirraa ittiin furi jedhee maanguddoota kanatti dhaamee Sa'iiditti nageessa jedheen. Maanguddoonni maallaqa kana fuudhanii Sa'iidin bira fidanii Umartu ittiin uf gargaari siin jedha yaa Sa'iid jedhanii. Maallaqa kana harka isaatiin akkan ofirraa qabee innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun jedhe. Jaartiin isaa mana keessa jirtiin dhageetti. Fiigaa gadi baate. Umartu du'e jetteen manaa baate jecha yoo musiiban namatti buute jedhamu re. Umartu du'e jetteen lakki amrii sanirra jabduutu argame. Jeeshii islaamatu bakka tokkotti dhume lakki waan sanirra jabduutu argame. Maali wanni sanirra jabduu jettee gaafatte. دخلت الدنيا علي لتفسد آخرتي. الله الله دنيا من نسيني آخراتي أنا رت تريسو في إيرا كنا تطوي ورا دنيا غرغري آخرة بتته دوبا كنا فركت تاري وفي الراباس جتين جارتين مالك نسوني سبير أمبولي دبرتوت أباب منار شهيدة إجولي يتامت قودة وفي بيلا بولي رضي الله عنه وارضاه. Gaafa kaani Umar ibn al-Khattaab biyya tana too'adha jedhee imala godhee dhufe. Ummata walitti qabee Sa'iidiin kun akkam isin bulcha jedhee ummata gaafate. Wanni inni isin miidhe jira jennaan ummanni nu miidhe jedhanii. Umar yaa Rabbi nama osoo ergamaan Rabbii jaalatu biraa deeme. Nama Abu Bakri osoo jaalatu biraa deeme. Yaa Rabbi nama kanaan walitti nun buusin jedhe. Maal isin miidhe ree jedheen. Waa afur nu miidhe jedhanii ummanni. Haala isaarraa wanni afurii nuun galle. Tokkoffaa ganama yoo waan bahee biiroo nuun seenu jedhanii. Nuti fatwaa garagaraatiif itti hajamna yoo waan nuun dhufu jedhanii himatan. Lammaffaa yoo dhufee muhaadaraa godhu daawaa namatti godhu osoo waa himu hin gaggabaa namni irraa faca'a. Haalli isaa nuun galle jedhanii. Sadaffaa ji'arraa inuu guyyaa takka nutti hin dhufu jedhanii. Guyyaa takka biiroo nuun dhufu jedhanii ji'arraa. Afuraffaa halkan nama jalaan dubbatu jedhanii himatan. Umar ibn al-Khattaab Sa'iidii kana waamee teessisee ummanni si himataa jira. Wanni ummanni si himatu ganama yoo waan baatee biiroo ummataan seentu ummanni fatwaa garagaraatiif sitti hajamaa maali rakkoon kee jedhee gaafate. Yaa Umar ani dubbii tana himuun barbaadu garuu zannii namaa qulqulleessuuf ni hima jedhe. Dubbii Rabbiif dalagarree himuun hin taatu. Wanni ani ganama yoo waan bahuu dhabeefi ani khaadima manaan qabu jedhe. Khaadima nama na khaddamu manaan qabu jedhe. Dubartii yeroo garii dadhabbii yeroo garii ulfaa waan garagaraatu itti argamu. Ani yeroo kana ijoollee tiyyaa bukoo bukeessee qixxaa dalagee ijoollee nyaachisee manaa baha jedhe. Aga ani mana keessaa agana dalagu yeroo narraa deemti malee rakkina biraan qabu jedhe. Isinii ta'ee jedhe Umar. Nuu ta'e jedhaniin yoo dhuftee ummatatti da'awaa gootu muhaadaraa gootu hin gaggabda jedhanii. Dubbiin kuni maalirraa sitti argame jedhee gaafate. Kanas himuun barbaadu jedhe Sa'iid. Eega himinaan jettaniin hima ani duraan ilma mushrikaa ture. Ilma Rabbiin beeyne ture. Gaafa ani dhaabbadhee laalu ummanni Qureesha ana duratti Khubaybiin ajjeesan jedhe. Yoo Rabbi guyyaa qiyaamaa gabricha naa jecha ajjeefamaa jiru maa dhaabbattee ilaalta Rabbi naan jedhe deebisaan qabu jedhe. Narra dhahee dubbiin tun na gaggabsite jedhe Sa'iid. Allah kasanuu gaafa san mushrikaa yoo Rabbi qiyaamaa na gaafate waan deebisuun qabu jedhe.
sababa saniif gaggaba jedhe. Arda nuti islaama meeqatu nu bira dhumaa jira? Islaama meeqa jidduutti ilmaan gazzaa dhumaan jirtu? Rabbi irraa nu gaafata namni suukanaa'u jira. Sa'iid ka gaafa san mushrika Khubeebii ajjeefamu san irraa laalate. Isinii ta'ee jedhe Umar. Nuu ta'e jedhan ummanni. Ji'arraa guyyaa takka inuun dhuftu jedhanii. Maali rakkinni kee jedhee gaafate. Yaa Umar, kanas himuun barbaadu. Eega himinaan jettanii zannii namaa qulqulleessuuf hin dubbadhaa. Ani huccuu narratti argitan tana malee waan biraan qabu jedhe. Ji'arraa guyyaa takka miicadha. Gaafa miicadhe bahee qullaa hin deemu. Mana keessa qullaa oola jedhe Sa'iid. Yaa Allah, anaafati arra huccuu meeqa qabna? Sahaabaa nabiiti. Bal'inna akka nuti arra dandamne hin dandamne. Rakkoof osoo hin taane duniyaa irraa dantaa dhabuudha jarri. Umar ibn al-Khattaab mataan isaatu gabaasa birootitti huccuu takka, gabaasa birootitti huccuu lama, ka bona uffatu ka ganna uffatu. Umar ibn al-Khattaab gaafa tokko Umar ibn al-Khattaab khutbaa ummata irraa turee dhufe. Maa turte yaa Umar jennaani? Huccuu tana tunarraa tarsa'e. Huccuu tana hodhadhe haga jaartiin tiyya mana keessaa naa hodhitu sa'aan na jalaa deemti ta bira uffadhuun qabu jedhe Umar. Sahaabaan nabi akka kana jiraataa turan. Duuba Sa'iid bin Caamir al-Jumahi huccuu tana malee hin qabu. Ji'arraa guyyaa takka miicadha. Gaafa miicee qullaa mana keessa oola akka itti ummatatti bahuun qabu jedhe. Isinii ta'ee jedhe Umar. Nuu ta'e jedheen ummanni. Halkan nama jalaan dubbattu jedhani. Maali rakkinni kee jedhanii gaafatan. Kanas himuun barbaadu. Eega himinaan jettanii ani guyyaa fi halkan bakka lamatti qoode jedhe. Guyyaa qooda namaa godhee halkan qooda rabbii godhe jedhe. Qooda namaa guutee qooda rabbiin hir'isu. Anaa sujuudu, anaa rukuu, anaa qara'u ummanni natti dhufa. Ka rabbii dhiisee nama jalaa kanaaf dubbatuu dhabe jedheef. Isinii ta'ee jedhe Umar. Nuu ta'e jedhan ummanni. Umar ibn al-Khattaab gaafa achirraa deemu maallaqa guddaa harka kaa'ee biraa deeme. Jaartiin isaa yeroo kan akka malee gammaddee amma booda khidmaa ummataatitti jabaadhu. Waan kana meeshaa manaatiin nuu biti. Nutillee mana keessa ittiin uf gargaarra. Isin jennaan yaa haadha mana tiyya waan kanarra caalutti si qajeelcho jedheen. Maali jennaan duniyaa tana kennannee gaafa guyyaa kanarra rakkoo rabbi rakkoo nu baasa. Hardhaaf haa dabarfannu jedheeni tole jetteen haati mana isa. Haati manaa abbaa manaa tole jechuu waan jaba. Rasuulli hadiisa sahiha keessatti idhaa sallati ilmar'atu khamsaha وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل له دخول الجنة من أي أبواب شئت. دبرتين صلاة إسي شنن صلاة جاء رمضان صومنته قام إسي كصلاة حرام الراتيفته أبا منا قالي قوته بلبل جنتها سديتا كفيتين سيني إسين جدن جد رسول ربي صلى الله عليه وسلم. أبا منا إشي جت تولي جت مالك سنقودني وفي أقبو وفي تنبولي جدا. سعيد بن عامر الجمهين سينا كيستي نما دنيا غرغري آخران بتته ربي في ارغما ربي فلته وان جرى ملي جرو هند ديسه براغل جدمي به كما جدن سينا نسا كان فكاتا اغا كتابيروتي ولتي ديبنوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.